Akkamultan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti himaa Faayisaa Iliyaasim. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo fi Godina Arsii Aanaa Muneessaatti waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatan jechuun sirni aangorra jiru miidhaa garaagaraa hawaasarraan gahaa jiraachuu jiraattonni komatani. Aanaa Jimmaa Arjoo ganda badhaas jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 25 bara 2014 humnoota sirna aangorra jiru teessaniin saamichi jabaan qabeenya uummataa irratti raawwatamu manneen jiraattota gubachuu fi yaalii dirqiin gudeeduu dabalatee yakkoonni hedduun hawaasa gandichaa irratti raawwatamu odeeffannoon aanicharraa OMN dhaqqabe ni mul'isa. Godina Arsii Aanaa Muneessaa ganda Heban Jawaaraa fi gandoota aanichaa birootti waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatan jechuun dhiibbaan hanga lubbuu namaa gaaga'utti ga'e hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu odeeffannoon hawaasarraa arganne ni mul'isa. Yaalii haleellaa waraanni bilxiginnaa taasisaa jiru yeroo gabaabduu keessatti ofirraa qolannee fashaleessinaa jira mootummaan Tigraay gama biraatiin ammoo waraanni bilxiginnaa injifannoo argachaa akka hin jirre Jeneraal Biraanuu Juulaa amananii jiru. Waraanni bilxiginnaa tibba kana naannoo Amaaraa bakkoota humnoonni Tigraay qabatan irratti yaalii haleellaa lafoo fi qilleensarraa taasisaa jiraachuu gabaafamaa ture jira. Guyyoota muraasa dura mootummaan naannoo Amaaraa lafa humnaan dura fudhatame deebisuuf duulli haaraan eegalamuu ibsuusaa wayyatatamudha. Baqattoonni Liibiyaa keessaa dararaa hamaaf saaxilamanii jiraachuu himatu. Kana hordofee torbaan tokko oliif mormitti jiraachuu dhageenye. Baqattoota Afrikaa dararamaa jiran keessaa Oromoonni baay'een ni jiru. Jaarmiyaan baqattoota UNHCR godaantota kanneen gara Awurooppaatti erguuf haala mijeessaa akka jiru himama. Lammiileen Burkina Faso waggaa 34ffaa wareegama Toomas Sankaaraa yaadachuuf qophii jabduurra jiru. Bulchaan isaanii jaalatamaa fi abbaan mul'ata fagoo waggaa 34 dura bara 1987 fonqolcha mootummaa irratti raawwatameen kan ajjeefame wayita ta'u hojii boonsaa bara bulchiinsa isaatti uummataaf hojjetee mul'ata guddaa Afrikaaf qabuun leellifama. Qabsoo biyyoota ollaa walaboomsuuf godheenis Che Guevara Afrikaa jedhamuun yaadatama. Ajjecha nama kanaatiin warra himatame keessaa hiriyaasaa kan fonqolcha irratti raawwachuun aangoo qabatee ture Blaise Compaoré dabalatee namoonni 14 hidhaa irratti argamu. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Taayiwaanin bifa kamiinuu ofirratti dabaluurraa duubatti hin deebinuu jechuun dhaadatani. Xi Jinping sirna kabajaa waggaa 110ffaa eegalamuu warraaqsa biyyattii irratti dubbatameen ejjennoo kana kan calaqqisan wayita ta'uu Taayiwaan Chaayinaatti dabalamuun haaromsa biyya isaatiif dhimma akkaan barbaachisu ta'us dubbatani. Dubbii pireezidaantichaatiif deebii kan kennan bulchituun Taayiwaan gama isiitiin Taayiwaan bulchiinsa demokiraasii mataa isii dhaabbatteeti jirti. Chaayinaatti walitti dabalamu waan hin taane jechuu irratti argamu. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon saatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hornirraa galgala kan isiniif dabru ta'a.